karaa dimokiraatawaa ta'een karaa seera qabeessa ta'een qabsoo dheeraa taasisnee as geenye jirra. Kana jechuun qabsoon kun iddoo kanatti xumurame jechuu miti. Qabsoon kun waan naannoo keenya irra jiru kana immoo in harcaafne yoo taane diignee deemne yoo taane deemne kufaatiidha. Nama tokko mitiiti namni 20-30 iddoo murteessaa ta'an federaala kanarratti barcuma yoo qaban gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin saba Oromoo dhaaba kana keessatti hojjetaa jiru kun hojii manaa baay'een an of harkaa qabadhee jiru kun akkasumatti caljennee rarrasnee addaan kutuun deemee dhiibbaa baay'ee nurratti fida waan ta'eef waan amma danatti qabanne kana jabaannee cimsinee anis pirezidaantummaadhaan itti fufee waan addana jiru waan naannoo Oromiyaa fi akka mootummaatti hojii dhaabaa naannoo kanarra jiru kana yoon hojjedhe tiimii na waliin jiru kana waliin irruma caalaa bu'aa qaba. Tiimiin inni kaan immoo gara federaalaa dhaqee hojjete irruma caalaa hojii achi jiru sana maqaa saba keenyaas eegsisee kabachiisee hojjechuu danda'a jennee ija kanaan ilaalleetu keessa yoo teenye hojjennetu waan sabni kun gatiitti kaffale kana galmaan gahuu dandeenya. Anis akka dhuunfaa kootti waan nama jalqabe kana itti xaaree asiin ga'e kana saba kanaaf bu'aa buusoon jedhe waan Oromiyaa irratti jalqabne kana yoo galmaan gahuu dandeenya. Humna guutuudhaan dhiibbaan garagaraa nurraa dhaabbate tuttuqaan garagaraa nurraa dhaabbate waan qalbii keenya gamaaf gamana nu facaasee tasgabbii nu dhowwuudhaan yeroo keenya nurratti nyaatu kun nurraa dhaabbate yoo jenne kan amma fiignu harka 2-3-4 fiiguu dandeenya jedheen amanaan onnee guutuudhaan halkanii guyyaa oliif gadi fiignee jijjiirama ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti dhufuu danda'u Oromiyaa irratti fiduu dandeenya jedheen amana. Inni keenya siyaasa biyya kanaa keessatti itti fufiinsaan karaa fulla'aa ta'een kan inni karaa fagoo deemuu danda'u miillisaa addana jiru kun hundeensaa addana jiru kun tokko ta'ee tokkoomee karaa bishina qabuun yoo ijaarame duwwaa jedheen amana. Malee nama 10-20 akka mawwaacoo baastee erguudhaan qabsoon Oromoo fiixa baay'een aman dura bu'uurri isaa cimuutu irra jiraata. Dura hundee cimaa qabaachuu qaba. Dura dhaabbata cimaa miilla lamaan lafa dhaabbatee gar tokkotti yaadu gar tokkotti yaadee waliin wal utubaa deemu qabaachuu qaba jedhee tayyaada. Qabsoon amma booda ta'u qabsoo cimaadha. Qabsoo laafaa miti. Saba koo keessatti saba koof yoon hojjedheen bu'aa irruma caalu fiduu danda'a jedheen amana har'as borus waan jalqabne fidne waan ta'eef hin jalqabne malee hin fidne galmaan hin geenye wanti amma nu jalqabne kun duuba nu jalaa deebi'uu danda'a. Qabsoon saba kanaa duuba deebi'a jedheetan miti. Garuu achi keessatti wantoonni sirraa'uu qaban baay'eetu jira. Har'a baanee mul'achuu keenyaaf an dhuunfaa kootiin hojii addaa hojjedheeradhe yaadu kabaja kanaan kan nu geessise saba kana. Ulfina kanaan kan nu geessise saba kanadha. Malee dhuunfaa koodhaan an eenyuunuu caalee miti. Eenyuuniyyuu caalee jedheetan miti. Saba kanattis abdannee immoo waan gochuu qabne too hin saalfatiin etoon sodaatiin gooneerra. Kan abdanne eenyu isaan saba kabaja nutti hore ulfina nutti hore beekamtii nuu kenne sana abdanneet hojjenne borus ija sanaan hojjenne saba kana salphisuudhaaf miti har'as. Dura garuu mana keenya keessa wanti nuti hin xaraganne hin jiru. Wanti nuti hin hojjenne jira. Hin fixanne isa dagachuun nurra hin jiraatu. Kan ummanni koo sanaa hawwuun kabaja ulfina kan ofiinatti uffisedha. Kabaja kanaaf ulfina kan borus an kabaja kasaa kana etuu irraa hin tuqiin hin sharafiin kabaja uummata kana eegsisuudhaaf jedhee kaleessas lubbuu koo kennee hojjedheera. Dafqeetti hojjedheen jira borus isaafan hojjedha. Yeroon isaaf hojjedhumu irruma caalaa saba kanaaf eessattan bu'aa buusa karaa jedhuun anis ilaale